Jireenya kee keessatti namoota gosa sadiitu si mudachuu danda'a. Kanaafuu adda baasii beeki. Namoota akkamii duukaan oola? Eenyuun na faana jira? Eenyu duukaan jiraadhaa jira? Anoo gosa kami kan jedhu akka nuuf ilaalluufidha. Tole egaa guyyaa har'aa kana barnoota baay'ee bareedaa ta'e ani gosa kamirratti argama? Maaliin hojjedhaa jira? Ani hoo eenyu kan jedhudha jechuudha. Jireenya keenya keessatti namoota gosa sadan kun namoota akkamiidha isaan? Tokko jireenya keenya keessatti kan nu mudachuu danda'an namoota gosa baalaati. Namoonni gosa baalaa kun warreen namoota yeroo tokko qofaaf jireenya keenya keessa dhufanidha. Isaan irratti hirkachuun hin dandeessu. Sababiin isaallee dadhaboo waan ta'aniif waan barbaadan qofaa fudhachuuf gara jireenya keetti dhufu. Garuu yoo qilleensi dhufu hin deemu si bira. Namoonni kanneen irratti of gatuun, irratti hirkachuun hin danda'amu. Nu jaallatu garuu balaan cimaa dhufnaan, rakkoon cimaa dhufnaan, wanti nu miidhu dhufnaan nu dhiisanii deemu jechuudha. Yeroo baay'ee baalli yookaan immoo yoo aduun itti dhufe, yoo hongeen itti dhufe jireenya tokko dandamachuu hin danda'u. Rakkoo itti dhufe san dandamachuu hin danda'u. Isaan kunneen jireenya keenya keessatti yeroof mul'atanii yeroof deebanii badu. Gannarra ni mul'atu, bonarra deebanii badu. Isaan akkasii kun waa gaafa nurraa barbaadan jireenya keenya keessatti gaafa waan nurraa fudhachuu nurraa fayyadamuu barbaadan jireenya keenya keessatti ni daraaru ni mul'atu jechuudha. Garuu rakkoon tokko dhufnaan dhiphuun tokko dhufnaan achumatti si gatanii si jalaa deebanii harca'u. Kanaafuu namoota akkamiidha nuun? Namoota gaafa waa barbaadnu namatti dhiyaatudha. Namoota gaafa waa namarraa fayyadamuu barbaadu. Gaafa isaan rakkatan, gaafa isaan dhiphatan, gaafa isaan yaaddaan namoota bira dhaabachuu danda'udha nuti. Moo namoota akkamiidha? Kanaafuu nuti namoota gosoota baalaa keessatti ramadamuudhaan nuti namoota gosoota baalaa keessatti ramadamuudhaan nuti kan jedhu akka of gaafannudha. Inni lammaffatti argamu immoo namoota gosa dammeedha. Dammeen jabaataadha. Isaan keessaa immoo cimaadhas. Garuu jireenya kee keessatti irratti jireenya kee of dagachuun hin dandeessu. Sababiin isaas rakkoon cimaa gaafatti dhufu dandamachuu hin danda'u waan ta'eef yeroof si danda'uu danda'a. Yeroof si dandeessi duukaa jiraachuu danda'a. Yeroof cimaa fakkaachuu danda'a. Garuu rakkoo baay'ee nootti dhufe dandamachuu hin danda'u. Sirraa addaan ba'a. Yeroo tokko si bira tura. Garuu amma dhumaattis duukaa turuu hin danda'u. Si dhiisee deema waan ta'eef gaafa rakkinni itti baay'atu humnaa ol gaafate ta'u karaatti si gatee si biraa deema. Kanaafuu jireenya keenya keessatti nun gosoota kamidha? Gosoota dammeedha. Kan rakkoon yeroo dhufu bira dhaabannee rakkoon baay'ee gaafa dhufu immoo dhiisee deemuudhaan nuti. Kanaafuu adda baafannee beekuu qabna. Gosa kamirratti ramadamna nuti? Inni sadaffaaf inni baay'ee namatti tolu namoota gosa iddaati. Namoonni akka iddaa kun namoonni kunneen yeroof namatti mul'achuu dhiisuu danda'a. Waan mul'atu hojjechuu dhiisuu danda'u. Wanta si fayyadu wanta namni argu gochuu raawwachuu dhiisuu danda'u. Deeggarsa wantoota adda addaa utuu namni hin argin si ilaachuu danda'u. Garuu tasuma sirraa addaan ba'uu hin danda'an. Si dhiisanii deemuu hin danda'an. Yoo hongeen dhufe, yoo rakkinni dhufe, yoo qilleensi dhufe raafamuu hin danda'an. Sababa iddi isaanii garfageeffamee jiruuf. Kanaafuu qilleensi arge isaan raasuu hin danda'u. Rakkinni arge isaan raasuu hin danda'u. Ati jaallatus jibbitus si jaallatu isaan. Sii kennu wanta isaan irraa eegamu siif raawwatu. Sirraan barbaadan wanta ofii isaanii isaan irraa eegamu raawwatu yeroo hundumaa. Warreen namoota akkeen gosa iddaa kun namoota namni hunduu jaallatudha. Namoonni gosa iddaa kun yeroo rakkina keetti, yeroo dhiphuu keetti, yeroo gammachuu keetti, yeroo gadda keetti, yeroo hundumaa nama tokko biraa argachuu dandeessu namoota akka iddaa ta'uu qabu. Nama haalaan sitti jijjiiramu, nama gochaan sitti jijjiiramu, nama jireenyaan sitti jijjiiramu ta'uu hin qabu. Kanaafuu mee nuti gosa kam keessatti ramadamna? Gosa iddaa irrattidha? Moo gosa dammee irratti moo gosa baalaa irratti? Kanaafuu jireenya keenya keessatti namoota adda addaa duukaa walitti dhufuu dandeenya. An jireenya keenya yeroof gaafa nuun qabaannu, gaafa nuun gammannu, gaafa nuun kolfinu, gaafa wanti hunduu nutti tolu bicheenu bira dhaabbatanii gaafa rakkoon nutti cimu, gaafa rakkoon nutti baay'atu, gaafa jijjiiramni dhufu kan nurraa baqatudha. An jireenya keenya keessa jiru gosa kamidha? Jireenya keenya keessatti chaalenjiin adda addaa hiriyaa baay'ee, fira baay'ee, maatii baay'ee of biratti abdachuu dandeenya, of irratti arguu dandeenya. Garuu rakkoon dhufnaan kan nu dhiisee deemu ta'uu danda'a. Kun ta'uu hin qabu jireenya kee keessatti.
akka dammees ta'uu hin dandeessu. Rakkoo dandamachuu danda'a. Yeroof si bira turuu danda'a. Wanta sitti dhufu hundumaa yeroof sirraa akka gaaddisaatti ta'ee sirra dhaabachuu danda'a. Garuu rakkoon cimaa dhufnaan, dhiphuun cimaa dhufnaan kan sirratti dhiisee baqatu ta'uu hin qabu jireenya kee keessatti. Yoo siif danda'ame akka hiddaa ta'e jaalladhus jibbis osoo waa tokko gochaa namarraan eegin dabarsitee gochuu bari. Osoo waa namarraan eegin namaaf laachuu bari. Osoo namarraa deebistee fudhachuu hin barbaadin waa namaa laachuu bari. Jireenya keenya keessatti akka namni argutti bichee gochuu hin qabnu, akka namni nu hubatutti gochuu hin qabnu, akka nurraa eegamutti raawwachuu qabna waan ta'eef. Kanaafuu jireenya keenya keessatti haalaan, gochaan, jireenyaan kan namatti jijjiiramu ta'uu hin qabnu. Kanaafuu mee gosa isa kamirratti ramadamnaree nuti. Akkasiin barnoota kanarraa waa baay'ee barattaniittu abdii guddaan qaba. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a.